baje injiratu khambirtae biya bibiye torati sababi ana go ghaizati akafal machuna muti sodalu budiyaje biya bae baje injiratu khambirtae biya bibiye torati sababi ana go ghaizati akafal machuna muti sagantaan yaadannoo wareegama artist Usmayyoo Muusaa waggaa 17ffaan qe'ee dhaloota isaa Harargee ona afran qalloo magaalaa Maayaa kutaa bulchiinsa Awwadaayitti bifa owaaf miidhagaadhaan dilbata irra askunne kanam sadaasa 23 bara 2016 bakka firaaf aaliin isaa artistootni gameeyyiif dargaggootni jiraattootni qe'ee afran qalloo hundi hirmaataniitti gaggeeffameeti jira. Artist Usmayyoo Muusaa seenaa jireenya isaa keessatti hojiilee jajjaboo dhalootatti yaadatamuu isa dandeessan hojjechuudhaan nama wareegame yoo ta'u nama gabrummaa imalmaanaa balfuu fi bilisummaa jaalatu haqaa fi dhugaadhaaf dhaabbatu kan ijjannoon isaa hin daddaayine karaa sirrii fi dhugaa qabate magaalaa Cirootti wareegamuun isaa ni yaadatama. Waggoota 13 yookaan waggoota 30 muuziqaa fi aartiidhaan kan dabarse Usmayyoo Muusaa albama 3 fi sirboota qeenxee 2 Oromoodhaaf gumaachuun nama beekamuudha. Hawwisoo Caffee Gadaa, Sagalan Booranaa akkanumattu baandii bilisummaa gadaa keessa hojjechuudhaan qooda olaanaa aartii Oromoo keessatti gumaachee nama dabreedha. Duuba sadaasa 23 qe'ee dhaloota isaa magaalaa Maayaa kutaa bulchiinsa Awwadaayitti sagantaan ho'aa fi miidhagaan gaggeeffame kun yuunivarsiitii Haromaayaatiin ispoonsara kan taasifame yoo ta'u faawundeeshiniin Usmayyoo Muusaa kan bara dabre intala isaa Saartuu Usmayyoo Muusaa Abdullaayitiin hundeeffameen kan qophaa'e ture. Qalloo miidiyaanis achitti argamuudhaan sagantaa yaadannoo wareegama artist Usmayyoo Muusaa Abdullaahi waggaa 17ffaa bifa kanaan qindeeffatee harkaa qaba. Nu hordofaan afeerraa teenya. Matakara tambiratin cehu itito badada. Sagantaan yaadannoo waggaa 17ffaa artist Usmayyoo Muusaa Abdullaahi itti wareegame bifa miidhagaaf hawwataan gaggeeffame. Namootni sagantacharraa qooda fudhatan galma keessa kan guutan yoo ta'u sirba Usmayyoo Muusaa banamnaan hundinuu bakka jiranii taphachuun mira isaaf qabaniif gammachuu itti dhagahame ibsatanii turan.
maanguddootni afran qalloo goota ifi warra yaadatu dhaloota amaanaa hin nyaanne isin haa taasisu jechuun eebbisuudhaan saganticha bansiisan. هاتو مقالا كينينا كينو هاود ورها جنوتا في قوتا في أكارتي يادا ربنا هاود قوتا كتيني حجر فرق كيسا يادا ربنا هاود ورقا كيسا قدت ربنا هاود ترقر مصوما بيدنا قدس ربنا هاود وفو مصوما خينا كبقات داداتي فعلا ألتون تفجم ربنا سي هاود أبا كبا مسي هاود يدنا نجانو هاود وانا باقي هندو ماخرة بنورا هذا بمسيس ورقوتا في هندا هوغنا في جما في قدا في قبطنا بنوابد مهابد مدران وهاوب ودقر سبحان ربك bakka bu'aan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Maayaa Dr. Ifraa waltajjicha irratti argamuudhaan erga baga nagayaan dhuftanii fi saganticha haasaa baniinsaa taasisuudhaan kan saaqan yoo ta'u bifa kanaan ture. Kabajamoo artistoota keenya abbootii amantaa abbootii gadaa akkasumas hirmaattoota guyyaa irraa yaadannoo artistii qabsaa'aa fi gameessa Usmaayyoo Muusaa dannoo gaafa dargaggoo keessa fuulduratti guyyaa irraatti sidan qabdan baga keessanii biyya. Guyyaan irraa kun guyyaa dannoo cimaati. Maaliif yoo jenne artist Usmaayyoo Muusaa magaalaa Maayaa kutaa magaalaa Ranaa araddaa Tuujii Gabbisaatti dhalatanii garuu nuti akka magaalaa Maayaatti artistii keenya kana yaadachuudhaaf maqaa isaatiin mana barnootaa ijaarree meeshaa guunnee torbee fide kanallee eebbisnee jirra jechuudha. Artistiin kun waggaa 8 Qiliinxoo fi Qaallittitti wayyaaniidhaan gidirfamee hidhamee turullee harka kennuudhaaf guyyaa tokkollee harka isaaniif hin kanna osoo hin deemin osuma qabsaa'uutti du'ee kanaafuu artistii keenya kana maatii isaa warra Oromiyaa guutuudhaaf nama jijjiirama kana keessatti qooda guddaa geesse waan ta'eef bakka jirutti jannataan waa qananiisu jechuudhaan du'aa godhuufi qabnaa jechuudha. Kanaafuu yaadannoo isaatii wajjin qabatee Yuunivarsiitii Haramayaa Dr. Jamaal Yusufii fi kantiibaa magaalaa Maayaa Dr. Ifraa wajjinis sagantaan kun akka qophaa'uuf waan hunda qopheessuu isaaniitiif asumaan naa galateeffadha. Xumura irratti sagantaan kun yaadannoo isaa haa gaggeessinu malee gabbuunee immoo wantoota maqaa Usmaayyoo Muusaa waamsisan hunda taasisuudhaaf akka magaalaa Maayaattii fi akka Yuunivarsiitii Haramayaatti asumaanii waada isinii galaa baay'ee si jaalannaa galatoomaa nuuf jiraadha. Goota ifi yaadachuun barbaachisaadha. Artist Usmaayyoo Muusaa Oromoodhaaf lubbuusaa dabarsee kenne jechuudhaan haasaa baniinsaa kan taasisan itti aantuu dura teessuu waldaa artistoota Oromoo artist Saaliyaa Saamiitiin. Isin arguuf hedduu gammachuu guddaa kan akka gama karaa biraatiin dhugaa dubbachuuf sagantaa har'aan sanaa sarpiraayiziin ta'e jechuun waan silaa ani waa'ee Usmaayyoo Muusaa waan baay'ee irraa dubbachuu barbaadu hedduu jira. Ragaa garaagaraatiin qopheeffadhee riisarchii garaagaraatiin qophaa'ee yoo dhufatti tola. Garuu natti hin himamne akkasitti akkaan qophaa'ee dhufuuf tasa ammaan asitti dhagee waan ta'eef garuu qabsaa'ota keenya waa'ee isaanii beekuudhaaf yeroo nu barbaachisu keessatti guddanne waan ta'eef waan jennu baay'ee qabna waan ta'eef hin olbee jechuudha. Kanaaf duraan dursee akkuma arginu as keessatti artistoonni keenya hambaan qabsaa'ota artistoota duraanii baay'eetu jira. Warri dabre kun lubbuun dabraniitis akkanatti walitti nu qabaa jira. Keenya garuu kan lubbuun jiru walitti nu qabuu dadhabe baay'ee jira jechuudha. Warri dabre akkatti walitti nu qabaa kun immoo seenaa. Kanaaf waan xiqqoo waa'ee Usmaayyoo yooniin jedhee artist Usmaayyoo Muusaa
nama lubbuu isaa ummata isaatiif kennee maatii isaa ilmaan kiyya osoo hin jenne dhiisee iddoo garagaratti qabsoo garagaraa ummata Oromoo mirga ummata saba keenyaa falmuudhaaf nama manaa bahe ture. Inni sirba jaalalaa jennee sirba garagaraa amma akka sirba mufii biraallee osoo hin taane ummata isaatiif qabsoo ummata isaatiif nama kannee bee haga wareegama lubbuu kaffaluutti jechuudha. Wareegama cinqii qabu hidhaa Zuwaay osoo irraa nafin Finfinneen osoo irraa nafin magaalaa xiqqoo garagaraa osoo nafin yeroo dheeraaf hidhamee dhukkuba achii fuudhee baheen lubbuun isaa qabsoo uummata Oromoo irratti haala saniin dabartee jechuudha. Ani kana waan natti himamaa ture osoo hin ta'in yeroo sanitti nama biyyarraa bahuudhaaf maatiidhaan ispoonsorri naa eegalamee abbaan biyyaas waanuma haala kana waan biyyarraa bahee tureef dur nama dhaladhee guyyaa 36 biyyarraa baqatee abbaan biyyaa argee beeku. Achitti bahee jechuu yeroo san Finfinnee ture, Finfinnee kana ispoonsoramuu godhanii biyyaalaa deeman. Achirraa deemanii adeera hiyyaa ture namni beektan baay'ee jira warra yeroo san kulaa balbala gubbatti ajjeefame jechuu Aliyyi Yuusuf yookaan maqaa qoosaa itti aanu Aliyyi Adaree jaanii yaamamu kulaa balbala irratti ajjeefame adeera hiyya. Ismaayyoo Muusaa garuu akka firaa akka adeeratti beeka achitti namoota qabsaa'ota baay'eetu dhufa callaa caccab dabalatee Aadam Haaruun dabalatee gaafa Nuhoo Gobanaa fara biraa mataa godhuuf biyyatti galanis achuma dhufan ture warra yeroo san ummata hawaasa kana tajaajilu turan uummanni kun achittiin argaa ture waan baay'ee tokkoon irraa baree kanaaf wanti isaan hojjetanii deeman arrallee nu hojjechiisaa jirti jechuudha. Kanaafuu Usmaayyoo Muusaa nama fakkeenya guddaa tahee nu dabre isin immoo yuunivarsiitiin Haramaayaa kana yaadattanii yoo gaafa lubbuun dabartees turee jiraatee waggaa sallakkooynee arraan kana kabajuudhaaf akka nam tokkotti baay'een isin galateeffadha. Ummata keenyaa kabirga ummata keenyaatiif falmaa lubbuun dabarte waan isaan dhiisanii deeman immoo warri galmaan gahuudhaaf jiru arrallee jiru. Galmaan gahuu jechuun maali? Waan gaafas isaaniif hin majjatiin jijjiirama har'aa kanarra geenyee jirra fooyyeessinee akka qalbiin Oromoo gammaddutti waan dhabne akka argannutti namoonni galmaan gahan kumaatamaan jiran anaas dabalatee nuti leegasii isaanii itti fufsiisuu kan dandeenyu yoo waan isaan du'aniif biraa dabraniif san galmaan gahuu dandeenye jechuudha. Kutannoon Usmaayyoo tokko maali? Bara 90 takka yeroo ce'umsaa namoonni baay'een wallistoota gariitis dabalatee yeroo biyyarraa baqatan sirballee baasee jira. Waa'ee biyyarraa jechuudha. Imimmaantu ija namuu taasisi dhiisee immoo biyyaa bahuuf garaan namarra jee sirba tokko namuu habeeku jira. Hindeemu jee sirballee itti baasee lubbuu isaa kanneen nama baqaas didee biyya kana keessatti hafe gabaabatti Usmaayyoon jechuudha. Kanaafuu Rabbi rahmata haa godhuu fi isinillee galatooma ulfaadhaan isin jira. Sagantaa yaadannoo Artiist Usmaayyoo Muusaa waggaa 17ffaa itti wareegame kutaa magaalaa Awwadaay qophaa'ee kanarratti namoonni hedduun argamanii kan jiran yoo ta'u artiistota isa waliin yeroo dheeraa dabarsanii fi itti dhiheenyaan hiriyyummaa gaarii akka qaban himamuuf keessaa artiist Suutee Bareentoo nama tokkodha. Artiist Suutee Bareentoo artiistota Oromoo gidiraa fi roorroo jabaan sirnoota dabraniin irra ga'an keessaa nama ibsamu yoo ta'u Usmaayyoo Muusaa waliin bara 1987 hanga bara 1995 akka lakkoofsa Itoophiyaatti waggoota 8tiif dararaa hamaaf hidhaa jabaa irra raawwatameeti jira. Innis waa'ee qabsoo isaa fi artistii jaalatamaa Usmaayyoo Muusaa waltajjicha irratti bahuun akkana yaadate. Uummanni naannoo Harargee keessa jirtan akkasuma naannoo kana naannoo Mayaa keessa jiraatan bakka jiraatanii bakka as geessanii tanii kana beekanis na beekuu dandeessu ani
artisti Sutee Bareentootiin jedhama. Usmaayyoon anaaf jaala kooti, obboleessa kooti, hiriyaa kooti. Nama yeroo jalqabaatiif muuziqaas walumaan eegale, hiriyaa qabsoos waliin itti dabalame, kan mana hidhaatis waggaa 8 wajjin ture Sutee Bareentootiin jedhama. Ana akkasuma immoo Usmaayyoo dhugaa dhaloota biqiltoonni dhalatee akkasuma immoo maatii isaaniirra beekan jiru maatii isaaniirra aansee namni waa'ee Usmaayyoo Muusaa si caalaa beekna jedhu yoo jiraate as bahee natti himuu danda'a. Dhugaa maatii irraa dhalate na caalaa beekuu danda'anii waa'ee qabsoo irratti waa'ee muuziqaa irratti waa'ee iddootti dabarsinee waa hedduudha keessa waliin baanii dabarree yeroo gabaabduu kanatti turuu hin danda'u. Akkasuma immoo namni kun Giddii Daanyee jedhama. Giddiin akka ijoollee duraa fi lafa laalaanis ta'a akka kiyya walitti garuu qindeessaa muuziqaa Usmaayyoo Muusaa Sutee Bareentoo yeroo jalqabaatiif muuziqaa amma isin dhagahaa jirtan kan qindeessee bareechee miidhagsee qimama adda addaa itti godhee as baase Giddii Daanyee jedhama. Sirba Usmaayyootis kanaafuu waa'ee Usmaayyoo Muusaa waa'ee Sutee Bareentoo waa hedduudha beekaa. Giddiin tarii xiqqoo waa dubbachuudhaaf xiqqoo namoonni ijoo rakkoo tokkollee qabuuti. Waa'ee Usmaayyoo bal'inaan boodatti isinii deebinee irratti isinii deebinee isinii haasofnaa seenaasaa waan kaleessaa muka jala teenyee mana hidhaa keessa teenyee waliin dabarsine. Usmaayyoon nama guddaadha. Ani xiqqoo gartee wanni natti dhagahamu Usmaayyoo naannoo Finfinnee keessatti illee Ilillii Hoteelitti illee waggaa 16ffaa achitti kabajee dabarsinee waggaa 17ffaa immoo iddoo dhaloota isaatti asitti kabajee dabarsaa jirra. Xiqqoo keessummoota keenyas kan jirus kan lafa fagoo seenaa Usmaayyoo beekan asitti dhufan akka gaariitti keessummeessitanii waltajjii kanas kana caalaa bareechitanii waa guddaadhaan isinirraa eegaa ammallee bareedaadha gaariidha. Haa ta'uuti gartee namni kun nama seenaa guddaa qabu nama kana akka waan laafaatti ilaaluu qabnu jabeessaafi isa kaleessa seenaadhaaf kufee dabrees isa har'a jirus onnetti qabannee kaayoo isaanii akka galmaan geenyu isinitti dhaabbanna. Walumaa galatti bareedaadha. Jabaadhaa jajjabaadhaman isinii jaa. Usmaayyoo Muusaa waan irraanfatame waan hedduu qaba garuu gorsa isaa guddina aartii afaan Oromootiif gorsa inni nama gorsu subbaa waan irraanfatamu waan akkasii tokkotti bareeda gaariidha. Yeroo tokko naa kennitan sirba Giddii Daanyee qindeesse keessaa sirba kiyya kan gootota Oromoo calanqootti wareegaman, aanoletti wareegaman, kan kaleessa gammoojjii baddaa Oromiyaa keessatti wareegamaa turan keessaa akkasuma immoo kan warra akka Usmaayyoo Muusaa, warra akka Yoosef Gammachuu, warra akka Jireenya Ayyaanaa, warra akka immoo eebbisa addunyaa itti yaadannu goota dhiiga isaatiin qabsoo magarse sagalee makiyyaa yeroo tokko isinii jaa jechuudha. Dhaggeeffadhaan isinii ifa mana godhaa walitti jira jechuudha. Goota dhiiga isaatiin qabsoo magarse kaseenaa Oromoo ibsee mul'isee bilisummaaf jedhee lubbuusaa dabarse. Goota dhiiga isaatiin qabsoo magarse kaseenaa Oromoo ibsee mul'isee bilisummaaf jedhee lubbuusaa dabarse. Adiyoo kuftallee seenaan kee ni jira dagaagee miidhagee jiraate yoo birra. Adiyoo kuftallee seenaan kee ni jira dagaagee miidhagee jiraate yoo birra. Maqaa koo waamsifte lafee keetiin mul'adhe bu'uuraa qabsoodhaan isiin godhe. Maqaa koo waamsifte lafee keetiin mul'adhe bu'uuraa qabsoodhaan isiin godhe.
Galatooma ulfaataa kaajiraataa isuma yaadachiisuu fi ilaa muuziqaan jiraatee waa hundi jiraatee namni muuziqaa kana uumee nu taphata giddiidhaan eefaa jira akkasuma immoo Aliyyi Diimaa as jira ijoolleen teenya hedduutu as jira. Gara biraatiin seenaa jireenya artist Usmaayyoo Muusaa sirriitti ni beeka ja'amee kan himamuu fi itti dhiheenyaan yeroo dheeraa waliin dabarsuu isaanii kan dubbatamuuf artist Alii Mahammad Diimaadhaan waltajjicharra bahuun ciminaa fi nama murannoo ta'uu Usmaayyoo Muusaatiif ragaa baheeti jira. Usmaayyoo Muusaa seenaan isaa hedduudha. Akka waa bara dutullee waan nu haayee deeme qaba. Bara jireenya keenya keessatti bara soddomii ol muuziqaa Oromoodha afaan Oromoo keessaafuu muuziqaa naannoo afran qalloo kana dalagaa turre. Namoota hedduu gara artiidhaaf illee waliin dalagaa turre. Gaafaan duranii wallisajee biyyarraa dhufu namni duratti dhufe Usmaayyoo Muusaatii fi Suutee Bareentoo Halloo Daawweedha. Bara kana keessatti Usmaayyoo Muusaa sirba qabsoodhaa gaafa eegalu qiniinnateeti halkanii guyyaa abdi qophee biratti deddeebi'aan waliin seenaa hedduu galmeesse sirba siyaasaa Oromoon kun har'aan kana Oromoon galanni karatti miti Oromoon har'a dammaitee bakkayyuu gurri tokko ta'e tuni gurri keenya tokko taane ture yeroo dukkanaa keessa waliin qaxxaamuraa turre jechuudha. Akka amma Dibroo Sheek akka Falmataa Roorroo kan hundaa'u yeroo san keessatti hojiilee gaggaarii waliin hojjallee uummatuma keenya kana sammuu isaanii dadammaysu irratti hedduu carraa'ee afaan Oromootiis karaa afaan muuziqaa karaa guddinaa akka tarkaanfatu irratti hedduu waliin carraa'ee har'a galanni Rabbiitii yeroo san keessa yaadannoo ani isarraa qabu waa sadii isarraa baran. Murannoo Usmaayyoo irraa anummaan kanummaa wajji jiru waa'een irraa baran. Usmaan qiniinnannee sirba keenya irratti fonyonyannee jala deemuu jirru inni waa lama qaba dandeettii biraa ni naggata. Artistoonni hedduun keenya walii rakkoo irra buuneef hojuma artiisa qofa dala'ineeti hedduu hiyyummatti hafne Usmaayyoon nama daldalaati nama artii ammas nama obsarraa baratanii bara saddeettamee mana hidhaati ta'e ilmaan isaa xixiqqoo isaanii xixiqqa ishee wal biraa hidhamee isaanii dubra isaaniitti bahee dubra qabanne gaafatti. Maaliif namni amata saddeettamsiisuu waa gurguddate waa addaati jechuudha. Sanirra ammaasii ittuma deebi'ee irreenuu ta'e yaa rabbi najuu kanaan dhufe. Duubatti irraan adda jechuudha. Isinillee irraa yaadannoo isaaf ziidaa dhaabuu irratti wal mari'achaa mana barnootaattis maqaa isaatiin banuun kun nuti nu gammachuu. Maal irraa barre hawaasaatti irraa barre kan isin jiru takka gaafa dirree dhawannoo dhufusan halluuna fida nu biraa ta'eeti osoo yaadaloo qo'achaa turru magaalaa Haramaayaa kana dhufee halluuna bitee nu gaddeebi'a jechuudha. Asii bitee dirree dhawa gurguraa jechuudha. Osuma wallittanii dalagadhaa jechuus keessa nu barsiisaa ture. Osuma wallittanii baradhaa jechuunis asuma keessa jirti gaafa. Kanaafuu gaafee seenaa Usmaayyoo kanaaf okkota kaamilee anillee dubbii kana isinii himuu dhiisaa. Dagaadharraa bitee dhufa. Hanga asii Usmaayyoo walaloo mata duree ibsateeti abdi qophee kennate hanga abdi qophee jechisan barreessuuf inni kutee dagaadharraa kana dardanaan bitee na hojjila ta'uu okkota fayyaa jaalladhi jecha. Shashanii na hidhaa jira. Dagaadharraa asii yoo walii hin dhufu. Asii kutaa maamiltoota qabaa dukkaanarra hiree jireenya. Dagaadharraa kana warra dukkaana bakka kanaa bitaan ta'e. Miidhaadhaan ashakii kana fidee nama akkasitti nama dalagaatiisi hidhaa baanaanis mana muuziqaa banee koota arraboota mana muuziqaa naggaatee amaarotii duran deddeemtanii mana biyya dalagdee dukkaana banee barsiisee maashina bitee kaasetta baay'isuu eegalee. Usmaayyoo Muusaa seenaa jireenya artii keessatti waa hedduudharraa barannee jechuudha. Asuma dheeraan qabu silaa seenaa Usmaayyoo Muusaa barreeffamtee jirti walitti funaannee nuti duuba jiraannee gargaarre
seenaa Usmaayoo Muusaa kitaabaan isin dhiyaatee jirti kitaaba bitattanii akka seenaa goota keenyaa gachiibsitanii isin gaafadha galatooma haasawaa dheeraa qaba. Sagantaa yaadannoo waggaa 17ffaa artiist Usmaayoo Muusaa itti wareegame sababeeffachuudhaan qophaa'ee kanarratti faawundeeshiniin Usmaayoo Muusaa fi yuunivarsiitiin Haroomayaa waliin ta'uudhaan maatii wareegamtoota seenaa muuziqaa Oromoo keessatti hojii jabaa hojjetanii dabraniif yaadannoo addaa maqaa Usmaayoo Muusaatiin laataniiti jiran. Keessattuu artistoota seenaa jabaa hojjetan muuziqaa Oromoof aartii dagaagsuudhaan qabsoo diddaa fi sagalee cunqurfamtootaa ta'uudhaan kanneen beekaman kanneen akka artist Nuhoo Goobanaam, Zariyuun Wadaajoo, Dr. Artist Ali Muhammad Birraam, Ibrahim Adam, Gaaddisaa Abdullaahi, Halloo Daawwee, Almaas Tafarraa fi Himee Yuusufaan kannaa addaa yaadannoo Usmaayoo Muusaa warreen arjoomameef keessatti hammatamaniiti jiran. Har'ammoo rabbi dabalee raamataan godhuu fi olaantuu gara waltajjiitti naafeeftu Zariyuun Wadaajoo Goobanaati. Amleen keessatti xiqqaataa olaantuunis badhaasa keenyaa. Saganticharratti haasaa cufiinsaa tan taasistee hundeessituu faawundeeshinii Usmaayoo Muusaa fi intalasaa hangafam saartuu Usmaayoo Muusaa Abdullaahitiin. Isiinis abbaan kiyya artist Usmaayoo Muusaa onni Oromoo keessa nama jiraatu abbaa keenya qofa osoo hin tahin abbaa keessan mara waan ta'eef rahmatanaa kadhadhaaf jechuudhaan dhaamteeti jirti. Alhamdulillah. Apa yang tuju program mana pun. Bukti dua ikra. Satu ramai karawa. Wani turun komuju. Bara yang ada juga tu segala aktivitas rumah ada semua yang mereka komuju. Nanti saya ini. Ya, tu semua itu mereka ini sedang namun saya sama susingan tu. Pakai susingan kan. Tuhan dipilih, aku orang pihak dari harga yang itu. Karena aku wajah itu terwujud. Mangga di sini amal ke, nanti yang kita pun. Dan ini ada apa yang Rabbi Allah kamu akan akal tak wangla sini itu. Karena aman itu berbantu aku enggak ada mana. Amannya orang jalan, bukan orang. Di bahasa Barat Brile, waregamtoota maatii akka haadhabaan qabne warra akka fakkiin akka abbaan kiyya Oromoo wareegame seenaasaa bara baraan ibsuufaa garuu namoota akka kiyyaa amma qophee haacaan isaan manaa maatiin isaanirraa wareegame yaadachuudhaaf isaanis akka isaanitti waan kana qopheessee bara baraan badhaasa kana maatii jajjabinaa akka hojjee bara darbees badhaasee qaba. Bara kanaaf asinis ta'e qophaa'ee dhufee jira. Isanis akka nu badhaasan manguddoo keenya warra yaamnee bulchiinsa keenya artistii jaalatamtuu fi kabajamtuu maqaa abbaa kiyya godhu jennee waamicha isii hojii isii waan hunda dhufee kabajaan asii waan qabtee saadaasaa fi isii hundi keenya haadha caayaa kan bareechitees haa galatoomanii isaanii nu badhaasa cabaa kana isaanii ni qabee jiraata. Akkuma artist Usmaayoo Muusaa sirna dabreen artistoota nyaadhaman keessaa tokko kan ta'e eebbisaa addunyaa waltajjii kanarratti sirba isaatiin yaadataniiti jiran. Qalloo miidiyaan achitti argameen waan walitti qaqqadaaddate bifa kanaan isiniif qoodeeti jira nu hordofuu keessaniif allamagan.